Raachi ani baay'ee asin deemne lallaafe. Raachi maal godha mana keeti? Yes. Asii lallaafe asii deemee kun amma kibira jedhanii akkanatti. Mana gaafattare. Quceedha lafa buusi leebaa kan. Makiin jira. Nama fida jedhee dhabe bara amaaraan fida jedhee dhabe. Bakka. Us gadi namicha qoraaliyoo. Hoolaa hada biyyaa ba'ee. Yoo meerumta silaa lafaa jiran. Maasi kan jati yoom fuuta? Ati baay'isa wayi abaarsa beera amaaraa qabdan fuutu bar. Akka jala jala. No wallahi yoo fuudhamee kun ibsaan si duuba jennee dhaqee fuudhee kun akka nagaan ta'an atumma yoo. Namichi abaarsa namni qabsoon eegalee kun hin bilisoomaa kun hin ta'a. Akkas baroora gabroome taa'usan taatee hojjeta baran. Ibsaan mirgaaganii kun akkana dura banii hadise. Ati hoo rabbi yadiiti arrii baafte. Ati muuziyeemii si hojjete. Ati muuziyeemii si kaayatanii kan beerra maraa himatti daawwatu jasma. Toofiq shirritti godhate kowaasi taphatu yaadis. Akkasuma yeroo wallaa bar. Addaatisiituma beeruma amaaraatiin lataan. Maal ati muuziyeemii si kaayanii kan hin fuune? Malaata. Namitti hin dargaggeessi kun yoo meeruma sina ga'ee bara kun akkana mana coomee mana taara. Likki itti himi waan ofii ofirraa. Itti himaa jira wallaahi. Itti maal fuudha inni hin fuudhu inni kola'e. Itti leeyi wallaahi anillee si qarqaara. Atiin kolaate isaa hin kolaate. Waan an jedhu hedduu jettee akkam intala bu'in. Deemi laallama nas hin jedhe wallaahi. Haakimii dhaqii. Maali namni akkanumatti gogee hafe ijoolleen hiriyoota kan keetii hundi fuudhan xixiqqoon hundi fuudhan. Sinatti maal masikoon? Kiisiin qabdu kiisiin qabdu jaartiin qabdu. Tisheertiin kee gurraacha teessoon kee gurraacha baakgiraawundiin kee gurraacha ta'e hafe maal taate rabbi jedhiti maal taate rabbumaa jedhiti maal taate. Haasaa uffanni isaa raasuu gurraacha nagartu. Baay'ootik din dastanyaa nak. Ayidelloo. Bakka kanummaa maal manaa gootere. Indaanoon kaakaanno lazzaa biyyeenu. Waan dastanyaa qabdu bakka dastaa qabdu natti fakkaatu bakka fuula kee akkana ilaalee bakka. Haadha faatee ijoollee isaa gati biyyeetti. Maal nagaafattu sidaama maal nagaafattu. Minaa gabbaati Oromoo. Osoo gogaa duubu biyyaa bahe. Ka Ameerikaatti iddilimsi qabatee laga bu'e. Isa malee. Biyya Ameerikaa illee deemee dhagaa irratti uffata miiccatu. Aduu soqaansan gabbayee ji'atti uffata afan. Isa malee jira. Itillee osoo duubu biyyaa bahe. Osoo lukkuu guru biyyaan baane. Osoo lukkuu gurraattii gurguru biyyaa bahe. Yoo asooftanii tanitti mana barama. Ulaamu jiraatu. Yoo fitattanii ettana haasaasi. Fitadhawe. Kiisiin namaa waan nagaa qabdee gatti biyya jirtu. Ergumati biyyaa baateeti Itoophiyaa yoo ispaartiin galee bar ergati biyyaa baatee osoo kurru gaarii ariitu biyyaa baatee jechuudha ergati biyyaa baatee ispaartiin nu galee bar biyyitti nagaatti tarte. Fitattanii? Guyyaa takka biyya Ameerikaa tana keessatti shintibeeti fincaa'ee hin beekodhan gisee shintibeeti seenee fincaan waan sireerra fincaan itti fakkaata hin sodaata. Wayne wallibbe. Ameerikaa medoo altamaare. Akkamitti namni Ameerikaa dhaqee rabbi Ameerikaa dhaqee bar injiraa miti Ameerikaa seenee yoo shintibeeti seenee fincaan akka waan mana keessa fincaanaa nu sodaata yoo gabbaasan malee jedhan bar injiraa miti. Pura sokoteran. Jireenya kan kee irratti akka gammachuu hin qabne ija kan keetiin beeksisa bar ijji nuti xixiqqaatte bar maal taate ijji si xixiqqaatte koo akka ija hilleensiidha. Waa mul'atti anu argaa jiru. Maal taate dhugaa rabbi maal taate ijji si xixiqqaatte bar si keessa kutte ijji nagaumarraayi. Si dhukkuba.
Waan fayyaa qabu natti fakkaata. Himan Oromoo si gargaara. Maal taate garuu? Marfee waraana. Ijji xixiqqaatte. Culcul baa giddi maan bar culcul godhachuun jirta bar jaalattee osoo hin taane giddiidhaan jiraachumaaf jechuudha. Aga lubbuun nu keessa jirtu waan jedhan sa'i bar. Waraanamee jira marfee. Qallalii waraanname marfee sanuu lafaan kaane waraanname bar. Marfee irratti waraannamte kun marfee hin kaane jechuudha argite ka hin duune ka hin jiraan. Wayii obboleessaa. Santu bola dhageessisu. Wayii obboleessaa. Ibsaati dhiira wanta. Wayii obboleessaa. Naasaa hiinde. Dhiira ta'uu isaa hin argitu habibi maal taate Dhiira taanaan si dura fuunee. Gammudis. Dhiira taanaan si dura fuunee. Mudis. Jazbaa dhiira taanaan dalaynaan si dura fuunee. Beera jala hiitan beera olii hiitan. Shaaka. Otuu si dura fuunee. Gamaa sirriitti godhate kwaas ta'u. Rabbi na hadiisu safuu baatin jedhin oddoo san argitee tinyette halkan guutuu Gurratti. Subhanallah. Ilaahi wallahi. Dhaga. Eessaa deema hin qorreessa paralaayis ta'e eessaa deema. Agatti qorre qaata waggaa lakkoofsisee. Geemiin kan kee guyyaa meeqa tafe namicha taljii? Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ijoollee jilaanfoo fi jillee fi jilaanfoo kanneen isaa ta'an Desembarii 7 geemii qabaa hundi keessanuu akka narraa namni guyyaa san guyyaa kadhaa kiyyaa zamanaa kadhaa kiyyaati guyyaa san namni tokko keessan illee nafna waan qabdan warri hin qabne illee tokko taappi godha Desembarii 7 irratti viidiyoo dalagi poost godhe sillachuu jechuudha godhuu dinnaanin sille isaa dhageeffadhu siyaa kulaashaa sillee sikittaanaa hin heerumu. Sadistee taman matana. Apa kan jadi mana tiap kan kita tabalai faedah ala tay. Nama gudummaa jeessa namni kun gizee dur illee kanuma gaajiran gizee kunoo xaalaan illee aangoo gadhiisee deemu gizee dargin illee aangoo gadhiisee deemu gizee wayyaan illee aangoo gadhiisee deemu haa kanuma gaajiran. Namichi kun namichi aangoo wayyaan xaalaan illee dargi illee agalagalee jedhu namichi kun nama akkanatti kun matanaan maanti kan kaawwatu dulle. Icciitiin takkas dhugaa taate soba taateen beeku kana geette. Achumatti nama wajjitu yoo kan marfee sii kennu jira marfee fudhataa bakka san hin kaatu ol hin kaatu gadi hin teettu jedhan akka moonni sun hagam dhugaa. Nama fincaansisaa yaal gaa oli gafuudhee. Nama namatti fincaansisaa jedhan. Daa'immarii godhatan daaga daa'immarii. Akka kana geettu maaliif nutti ni min qoyi. Daa'immarii sukkarmaambii godhatan naa sukkarmaambii miti sukkarmaambii. Sugar mami. Amshir wallime yalfal. Minim yalalla fi nagar yallam. Hagammaatti waan si ajaa'ibu dubrummaa qabadan. Waan san bichaa dhugaa dubbate. Waan san bichaa dhugaa dubbate. Anna maqaa takkan sarmuutaa miti shallee. Rakkoon baay'ee jechuudha argitanii hidhii makara sharaa fakkeessee deemu malee gara biraa hin sodaatedhaan saniif durbummaa badhattee deema bara. Ana dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi namnummaan addunyaa kanarra jiru keessa namni akka kan kee garaana nyaatu hin jiru maaliif garaa? Inya hin argattu kaa du'i akkasuma darraa jiraata. Garaa si nyaadhee, dudda si nyaadhee, hudduu si nyaadhee, bakka barbaadee si nyaadhee akkanumatti ta'e akkanuma gubattana laala. Maqaadha. Maal darraa mee wannu. Jaldees. Jaldees. Ottee oomishtee oomishtee argamu. Gudees. Maqaadha. 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 Anka akkana kana makka hin hudduu gubbaa badhadhee deeman osoo argeeyyu wallaahi. Waan naan jedhu beektaa namni kuma maal taate jallistaa qofaa. Haa gammaddu fi gammachuutti kennu kan jettiin hin beeku. Haa gana haasuuttee hin beektu nama biraa biratti akkana ol baafattee haasuuttu. Na bira yoo dhuftee itti firiidamii qabdu sanuma haasuuttee dheeraa. Ati dastanyaadha garuu. Deemannee dammoo eellaati. Nama gurguddaa fi baala jennu.
gaafa Desembar torbaa Ayyaatanii miskiin guyyaa nama sagal. guddaa baalagee marsii kennan jedhee nama guddaa kabaja nama guddummaa si Guyyaa kadhaa isaati gaafa Desembar torbaa kadhaa guyyaa kadhaa isaati gaafa kadhatu jechuudha. Idilii Yaa. ta'ee doonaati ta'ee gaafa sadaqaa isaa irraa nafina sadaqaa guyyaa sadaqaa jechuudha. Guyyaa san kittaanatallee takkaan kittaanannee. Aboo rabbi si haa qixxaasii dabalamu maqaanaa saree dulle konka. Desember torba kittaana waan kana la ilaha illallah. Guyyaa san kittaanatallee. Achi booda surree godhatteef Baasee sinin mul'isa wallaahi. achi booda surree godhatteef shiita godhatteen kee jabee qabaya. Achi deebisa jenni waan akkanaa kanatti rabbi jedhiti warringi nu kenna malee uummata akka faayidaa qabu. Balaa kan keerraa ka'e dhiirota biraa jibbi. Garuu ati baate ilaalu wakkili taarta rabbii jedhi. Namichi haadha qaata keessaa beekun baalagee. Balaa kan keerraa ka'e dhiirota biraa jibbina jedhee sodaadha malee wannummaa natti balaa kan keerraa ka'e dhiironni hundinuu akkana itti shamarran shakkii keessa kan galle jedheeti keessattuu shamarran naandalee hejjii waan kana yoo argite dhiirota jibbiti jedhee yaadda si galee. Amma malee waan biraa miti. Ibsaa dubbatu waan dubbatu rakkoon qabu. Isaan fatini dubbatu. Akka yeroo koyi akkuma Agar masuk makan berapa jeraatu tak kena menjadi Desember torba shiita godhatteef surree godhattaa. sirri tak mira keessa seenii lalaan deddeebitee fitattee mira keessa teentee mira keessa seenuu ibsaa dhageeffadhu. haasee callis haasee yoo haasuu Ila xixiqqaa gisee abbaan hiyyeewwatu innillee waliin hiyyeewwata akkoo jedhee bara. Maa hobobsa kun? Ma osoo hobobsu biyyaa ila laala waayiree dareera dhaabattee gaala yaabbatte. gisee biyyaa harree oofa. Baalagee. Kurru harree oofu. Osuma iyyuu qarbi galaabata. Kurru harree osoo. Hin bayyana Ameerikaa Rabbi jedhiiti takka caammaa kaayattee gisee biyya jirtu kuma. Kan Buja lahamni. wallahi karkirau. Udah itu karkir. narra si pada matana waan naan jettee himante beektaa ibsaa gisee wayii ibsa keessaan nooli naa waan naan jettee himante beektaa harri mana baaburaa dhaqee gala naan jette harri fee baabura midhaani boqqollaan asheeta gahee karaa gidduu osoo oofu akkanuma tokko gara ni nabba hin beeku dhaabadhu naan jedhee na yoo dhaabanne maal na gootaa jedhee jedhe jennaan inni irra dhaabatee dullaa'ee na godhee jennaan maal barbaadde jedhee taa'ee achuma lamaa sadii naan jedhee kenna biraa kennite yoo sobaa jiraadhe kuma isiin hin dubbatu wallaahi billaa dubbii tana kumaan hin jenne jedhi kakan wallaahi billaa Manfasiidhaan mee haasofta. wallaahi billaahi kumaan dubbii tana akkas jedhee kumatti himne jedhi kakan asumatti Maa dhageeffadhu laal ibsa akkam ture beektaa waan jechuun seenaa akka qoosaati seenaa wayii akka qoosaatitti miti keessaan gisee tajjina jentu na himi Os maal seenaa janame us isillee dhagayi. Akkam ture beektaa qoosaa gastii irratti teennee haasayaa jira si galee. Achuma inni maal jedhe seetaa namitti jaartii jaarsa qabdu wayii jedhe jaartii jaarsa qabdu mana dhaqee jedhe. Jaartii jaarsa qabdu mana dhaqee jennaan mana dhaqee siree gubbaa na korsiiftee jedhe. takka waan naan jettu beektaa Jaarsi karaa deemee jira jedhe si galee jaarsi isii karaa deemee jira. animu animu Os dhagayi. animu Achumatti maal jedhe si fakkaate jaarsi karaa deemee jira qoy akkana qoy jaarsi karaa deemee jira achumaa jedhe. nama lamaa walitti taphattanii nama wachuu taphadhaa gaa isaa ta'uudha Ati kakka kan keetti shanuu osoo walitti qabanii ibsa tokkicha bahuu hin dandeettu jedhe dhageeffadhu usiiti. Achuma gaa isaa ta'uudha Eeshi itti fixaa dubbii. jaarsiin kun Oh, kabajaa olii gadi ilaalaa kun gisee jaarsi isii galee fi jedhu jedhe laal gisee jaarsi isii galee adaa isii hin bula seetee isiin isa waamatte isii galee. Gisee inni galee jedhe achuma siree irraa ganna dhiitte jedhe goruu hoolaa keessa na buufte jedhe kun sireen gonnoo gubbaadha achuma. Dhaab goonan jedhe hoolotuma keessa wayi jedhe. mee aan dubbii kana kumatti himnee jedhi mee bakka kakadhu kuman kakadhu wallaahi jedhi Ani moo yaa dhiira sadii walirra rakee galee siin jedhe malee ani akka tinaan jette san naan siin jedhe yaanni.
Ana kasin jedhan. Mee wallaa akkas hin jenne kakan. Habibi lama si aku akkati lama jedhee deeme jette san hin jenne kaan. Mala ofii lama jettee deemta. Na akkuma sin jettan an dingiliidha malee eeyyeffadha. An dingiliidha. Waan akkana kana illee hin beeku akka keessan baalagee miti jiru. Osoo dingilii qabattee maaliif ijji si xixiqqaatti akkana? Ibsaa maal saalfattire maa areeda akka nama areeda qabu maa akkana taate. Kan keenuma caala kaa Habibi. Jedha bakka akka nama areeda qabu. Kaaga keetii kana dhabuun Ibsaayya sila areenni kun haguma fuute moo duruma baye silaan sila dura gurin argine bara. Qaama wal argitanii garuu waan dhufeet. Guys, flower udah kata kamu udah juga. Guys. Apa Guys, aja? ibsa aja sedis tawa sedis. Anda nama guys. Anda nama sedis tawa. One. Anda nama guys. One. Anda nama.